magaalaa Ginniir iddoo magaalaa Ginniir magaalaa seenaa qabdu magaalaa umrii dheertuu qabda magaalaa biyya yookaan qabsoon Oromoota amma Oromoon seenaa fi hedduutiin argattee mootummaatiin argatte tun lafa dhiiga jagnoota kanaatti jigee yookaan dhiiga diinaatti jigsite magaalaan tu magaalaa Ginniirii warri kunin warra seenaa Oromoo kaiman san bara 50 dura jalqabee rabbi umrii dheeressee namni kumaatamii ka hogganoota isaaniitiif gariyoota isaanii hedduu biraa kufanii isaan hafanii warri kun mee dura namni amma hangafa akka jiru obbo Abdisabuur Aliyyee teessoti. Taarikarraa gaafa qabsoo keenya kana jammadu qabsoo keenya namni jammade Aliisaa nama akka ani yaadadhutti tokkoffaan Aliisaati namni qabsoo kana jammade aanaa Ginniir kanarra qabsoo sun achirraa daraarte nama torbaa gara bitaa kanarra ijoollee habattu asin gamma shekele mofaa fudhatee Johar gamma shekele mofaa fudhatee qabsoo kana jammate namni gaafa san isaan geesse eenyu aanaa raajmuutii fi aanaa sabbeenaa malee jiru ijoolleen gaafa san qabsoo isaa waliin jammate qabsoo san nama san achi wal argee nama torba nama 17 Aliisaa kun immoo Abdii Haji Muusaa fa'aa keessa jiru qabsoo sun kaatee siyaasaa kan biyya kana keessa facaatee asii gaddeebine dubbatu qabsee Mogadishotti deebine karaa Waaqoo guutuu qabsee Jeneraal Waaqoo guutuu nama 85 armarraa baanee karaa Umar kana fa'aa bane qayni duuba Jeneraal Waaqoo guutuutti gaafsan isaaniillee kun akkasii jabduun qaban biitiira barbaanne jennee dhayidee biitiin isaan nuu kennan xiqqoodha. Afushallee gudayyaatti dhuftan. Martii akkana qaqqabanii martii qabnaa achii kaanee warra laadambii oofaa badu nama nuu kennanii abbaa Muhammad Abdullahi en Abdullah Ibrahim Abdullah Dera Abdullah Dera nuu kennanii Isaan dheeree fa'aa nu kennanii magdala keessan. Bala amata shan achi teenne karaa Jeneraal Waaqollee nutti deebitee kaanam jiloolleen gad dhufanii akka guutu kun achi nu galchamu. Duula bal'aa karaa lamaan nutti duula. Baala keessatti tokko karaa lafa bal'oo isii taraayitu jedhan keessaa tokko karaa sawweena jedhaniin. Difishina nurratti baasee nurratti duula. Gaafa san horii hedduullee nurra haadhe nama hedduullee nurra ajjeese nullee hedduurraa gale. Nama akka Shaafii Aliyyii Jabiit Gool gaafa sa'a 11tti waraanatti kutubeechee yoo gabroonfataa nama shaa kun karaa kana gadi muru gaafa an addunyaarra hin jirre jedhe. Ganama walitti bu'anii hin duuba inni gaafa inni akka baa'umsan hin jirre bakka san dafa. Shaafii Aliyyii harkaa jedhan. Tumatti jedhani hama Muhammad Sunii jedhan bakka torbaa dhawa. Seenani yoo namni ofirraa raffisee yookaan ittimtee owwaalamtii yookaan ammoo dinoo kunuunsee deemuu taate fuulduratti nama hin deemu. Sababii kanaaf kun seenaa ta'a. Seenaa uffata keenyati. Hayyoonni teenya lakkoofsan hin dhumtu namni harma keessatti gootonni lola kanatti jilbeeffattee gabroonfata uummata Habashaa Milikirraa qabee Haile Sillaasee qabee haga darbiitti waan inni uummata keenya irratti raawwatu ture gilfatanii ifirraa buqqifnee kaafna warri jedhee keessatti lakkoofsan hin dhaqqabu. Aseen daangaa Sidaamoo irraa qabne armarraa Jabuutii irraa daangaadhaan qabsoon deemna bakka hin dhaqin hin qabu. Ani yeroo sanitti akka silaa Bukharitti telegiraama hojjedha akka namoo beekutti. Telegiraamni kun waan sigareetti waan siyaasaa ta'e waan lola ta'e bakka mararraa ammoo dinuu adeemsanii tokko tokko wajjin deemu. Gootota teenya sadhumtee dabartillee rabbi jannataan haa qabneessu. Kuunillee ammoo dinuu ka itti naafatee miidha fi dhabee dundinaa fi dhabee baay'eetu jira. Kana kunis lolli magaalaa kurkuruu kan jedhan kun yeroo sadii deema. Lolli tokko barkum tokkoo fi 964 keessa gaafa duraatii lola dhombir jedhametti.
lolli eegasii gaafa qawwee juujee jedhamtu maayii irraa waggaa 8 buleekiin gargaaruu hin dandeetti deeme lolli sunini akka lakkoofsa Awurooppaatti barkum tokkoo fi 976 ji'a tokkoffoo bultii afuritti kurkuruun lola. Gaafni sun gaafa reefu bulees geetu nama lamatu nurraa dhume inni jedhu kaasee Hussein Bulee Daraaraa, Maamud Bulee, Hussein Aliyyi Roobaa tokko Shaafii Aliyyi warri Abdisabuur Aliyyi eenyu Silaa Jaajisaaf